Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Ameerikaan midhaan gargaarsaa qamadii fi mishingaa meetirik toonii 47,000 gara Itoophiyaa ergite jedhamee jira. Itoophiyaan immoo ani qamadii gahaa oomishuudhaan lammiileen nyaatan akka of danda'an taasise jechuudhaan irra deddeebi'anii kan dubbataa turanii fi kun immoo addunyaa biratti fudhatama dhabuudhaan addunyaan kana quba qabaachuudhaan lammiileen hedduu beelaaf saaxilamuun kan miliyoona hedduun lakkaa'aman immoo gargaarsa namoomaa kan hatattamaa kan barbaadan ta'uu addunyaan beektee jirti. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu marii biyyoolessaa jechuudhaan PP'n gaggeessaa jirtu guyyoota sadiif osoo hin gaggeeffamin ture guyyaa har'aa gaggeeffamee jira yookaan jalqabamee jira. Marii gaggeeffamaa jiru kana irratti namoonni yookaan kaabinoota fi kaadiroonni isaanii naannoo Oromiyaa irraa marii jedhame kana irratti hirmaatan dhimma Oromiyaa diiguu magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuu irratti hin mari'ataman yookaan immoo akka hin mari'anne daangeffaman jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Bakkoota lola itti gaggeessettis loltoota PP irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun akkasumas meeshaalee waraanaa irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Guutuu isaa isin biraan kenna gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhus qabannee jira. Oduun inni itti aanu lammiileen Tigraay magaalaa Finfinneetti hiriira mormii TPLF mormu gaggeessanii jiru. Hiriira mormii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisanii jiru. Akkasumas namoonni garaagaraa haasaa taasisanii jiru. Obbo Getaachoo Raddaa namoota haasaa taasisan keessaa isa tokkodha. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajji turuudhaan itti bohara. Ameerikaan midhaan qamadii fi mishingaa meetirik toonii 47,000 gara Itoophiyaa gargaarsaan ergite jedhamee jira. Yeroo dhiyoo immoo Itoophiyaan gargaarsi nan barbaachisu jechuudhaan gargaarsa idila addunyaa Itoophiyaaf gootu keessaa haqamtee ture. Itoophiyaan oomisha qamadii gahaa oomishuudhaan of danda'ee jira jetti. Addunyaan immoo of danda'u miti namoonni beelaanii gargaarsa barbaadan miliyoona 20 ol jechuudhaan gabaasa Itoophiyaan akka waan duroomtee of fakkeessuudhaan qullaa kijibuudhaan addunyaaf dhiyeessitu kufaa taasisanii jiru. Haaluma kanaan rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu hubatuudhaan dooniin fe'umsaa asxaa Ameerikaa ofirraa qabdu midhaan nyaataa Ameerikaatti oomishame meetirik toonii 47,000tti dhiyaatu baattee gara Itoophiyaatti imaluu jalqabde jedhamee jira. Gargaarsi kunis qaama sagantaa deeggarsa nyaata hatattamaa Waashingitaniin dhiyaate yoo ta'u ragaalee mootummaan qamadiidhaan of dandeenyee jirra jedhu kufaa taasisuun biyyattiin ammallee dhiyeessii midhaan gargaarsa namoomaa irratti hirkachaa yookaan hirkattee jiraachuu kan agarsiisu jedhamee jira. Haaluma kanaan dooniin Liberate Glory jedhamtu kan sagantaa tumsa gargaarsa mootummaa United States sagantaa Food for Peace jedhamu jalatti mishingaa meetirik toonii 37,700 fi akkasumas qamadii meetirik toonii 20,000 baattee walumaa galatti meetirik toonii 47,000 baattee Houston Texas irraa kaatee jedhamee jira. Gaafa Itoophiyaa dhaqqabe PP'n kallattii akka hin jijjiirre malee dhalattoonni Tigraay har'a magaalaa Finfinneetti hiriira mormii guddaa gaggeessanii jiru. Hiriira mormii kan gaggeessan TPLF mormuun yoo ta'u hiriira mormii gaggeessan kana irrattis dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisanii jiru. Dhaadannoowwan dhageessan keessaa inni tokko TPLF ijoollee harka haadholii irraa dirqamaan fuudhee fedhii dargaggootaatiin ala gara mooraa leenjii waraanaatti geessaa jira jechuudhaan TPLF gocha dirqiidhaan dargaggoota irratti raawwatu kana akka dhaabu gaafatanii jiru. Dhaadannoon inni lammaffaa TPLF dargaggoota gara Suudaanitti erguudhaan gurguraa jira. Kunis dhaabbatuu qaba jechuudhaan lammiileen Tigraay magaalaa Finfinneetti hiriira mormii gaggeessan sagaleedha isaanii dhageessisanii jiru. Hiriira mormii gaggeeffame kana irrattis namoonni garaagaraa haasaa taasisanii jiru. Namoota haasaa taasisan keessaa tokko pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan duraanii obbo Getaachoo Raddaa yoo ta'u obbo Getaachoo Raddaa haasaa bal'aa taasisee jira. Haasaa taasiseenis TPLF'n cimsee qeeqee jira. TPLF uummata Tigraay misooma irraa duubatti hambisaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluunis obbo Getaachoo Raddaa
gareen TPLF seeraan ala waliigaltee nageenya Piriitooriyaa fudhachuu diduun uummata dararaa jiru. Nuti immoo kana akka waliigalticha guutumatti hojii irra oolchuuf karaa qindaa'een irratti qabsoo gaggeessuudhaaf sagalee dhageessisuun barbaachisaadha jedhee jira. Walumaa galatti waliigaltee nageenya Piriitooriyaa uummata Tigraayiif tasgabbii fide akka gufatu kan taasise gareen TPLF jijjiirama argame gara duubatti deebisuun mootummaa yeroo ce'umsaa humnaan aangoo irraa buusuudhaan ofii isaa aangoo qabachuun dargaggoota dirqamaan leenjii waraanatiif qopheessaa akka jiru dubbatee jira. Oduun itti aanu marii biyyoolessaa jechuudhaan bilxiginnaan kaabinootaa fi akkasumas kaadiroota isaanii kutaalee biyyattii garaagaraa irraa walitti qabuudhaan gaggeessuuf ture guyyaa sadiif osoo hin gaggeeffamin turee jira. Har'a garuu eegalamuun isaa dhagahamee jira. Sababni guyyoota dabran sadan keessatti hin eegaliniif immoo namoota 500tti qooduudhaan garee nama 4,000 ajandaalee garaagaraa irratti akka mari'atanii fi ajandaalee mari'atan irratti gabaasa akka dhiyeessan kan gaafataman yoo ta'u, mari'attoonni immoo ajandaalee hunda irratti mari'achuu qabna, waan irratti mari'anne irratti immoo gabaasuu qabna jechuudhaan bilxiginnaa dura dhaabbattee ture jedhamee jira. Har'a immoo san tasgabbeessuun garee mormii gaggeessaa ture amansiisuun marichi har'a jalqabe jedhamee jira. Marii har'a jalqabame irrattis hirmaattonni rakkoon akka jiru saaxilanii jiru. Rakkoon jirus marii gaggeeffamu irratti gareen tuuta tuutaan qoodamee marii gaggeessu bakka buutota Oromiyaa guutuu irraa ta'e jedhamee tuuta ajandaawwan dhimma magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa akkasumas naannolee akka Haratti gurmeessuu jedhu irratti akka hin hirmaanne taasifaman jedhamee jira. Bilxiginnaan marii gaggeeffamu kana irratti tooftaa addaa uumtee jirti jedhamee jira. Kunis namoonni hirmaatan namoota 4,000 yoo ta'u ajandaan dhiyaate 8 jedhamee jira. Ajandaa 8 kana irratti immoo namoonni garee yookaan tuuta tuutaan 200 qoodamanii ajandaa tokko qofa irratti kan mari'atan yoo ta'u, tokkoon tuutaa immoo ajandaa hunda irratti akka hin mari'anne daangeffame jedhamee jira. Ajandaa tuuta sanaaf ramadame qofaat irratti mari'atu jedhamee jira. Haala kanaan namoota guutuu Oromiyaa irraa dhufan guutumaan guutuutti waa'ee magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa akkasumas diigamuu naannoo Oromiyaa irratti akka hin mari'anne taasifaman jedhamee jira. Shira irratti shirame kanaan hirmaattonni naannoo Oromiyaa irraa dhaqan hedduun kan mufatan yoo ta'u, hedduun isaanii iccitii baasaniin miira gantummaatti nutti dhagahame jechuudhaan dubbatan jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraatii fi odeeffannoo kana kennaniin ibsanii jiru. Hirmaatan tokko yaada miidiyaaleef kenneen walumaa galatti hirmaattonni naannoo Oromiyaa irraa dhaqanii fi akkasumas qondaalonni naannoo Oromiyaa irraa dhimma kanarratti yookaan marii kanarratti hirmaatan mufatan jechuudhaan himee jira. Gama biraatiin immoo namoonni shira kana hubatan hedduun isaanii waltajjicha dhiisuudhaan kan deeman ta'ulleen gabaafamee jira. Gaazexeessitoonni lamas haala kanaan waltajjicha dhiisuudhaan deemuun isaanii gabaafamee jira. Walumaa galatti mariin bilxiginnaan marii biyyoolessaati jettee gaggeessaa jirtu warroota irratti hirmaatanis akka meeshaatti fayyadamaa jiraachuu fi hirmaattota naannoo Oromiyaa irraa dhaqanis homattuu kan hin lakkoofne jechuudhaan iccitiin ba'e saaxilee jira. Dhumarratti gaafiin uummanni Oromoo barootaaf gaafataa turee fi deebii eeggataa ture hunduu haala amma jiruun bilxiginnaan kan bishaan itti naqxee fi haalli deemaa jiru kaayyoo izeemaa akkasumas ol'aantummaa saba tokko, afaan tokko, amantii tokko, alaabaa tokko jedhu sabaaf sablammoota biyyattii irratti fe'uu fi naannoo Oromiyaa diiguu magaalota gurguddoo Oromiyaa Finfinnee fi Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuu bilxiginnaan mirkaneeffattee jirti jedhee jira. Kana uummanni Oromoo quba qabaatuu qaba jechuudhaan hirmaatan kun yaada kennee jira. Gama biraatiin immoo muummichi ministeera Itoophiyaa waa'ee mootummaa ce'umsaa hin kaasinaa. Mariin biyyoolessaa kunis kan gaggeeffamu Itoophiyaa kaleessatii fi Itoophiyaa boruuti irratti malee Itoophiyaa ani har'a irra jiru irratti miti jechuun kan dubbate muummichi ministeera Itoophiyaa kana jechuun aangoo kiyyatti hin bu'inaa jechuutti hiikamee jira. Walumaa galatti PP'n dunuunfattee uummata Oromootii fi Oromiyaa irratti balaa hamaan as deemaa jirti jechuudhaan yaanni kennamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola loltoota PP waliin bakkoota garaagaraatti gaggeesse kana irratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu mooraa waraana PP hedduus hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira.
Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa aanaa Jimmaa Gannatitti bakkoota garaagaraatti loltoota PP irratti haleellaa raawwateenis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Giddugala Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatti ganda Gidaamii Dabishoo bulchiinsa magaalaa Kaampii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Achuma aanaa Jimmaa Gannatti ganda Guddattuu Jimmaa bulchiinsa magaalaa Kamisee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Walumaa galatti haleellaa humnoota kanneen irratti bakkoota kanneenitti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun injifannoo kan argate ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa humnoota PP irratti raawwatee walumaa galatti 27 addunyaa kanarraa godaansee 21 madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. AKM'n 20 konkolaataa tokko guutuu meeshaa waraanaa akkasumas qophii waraanaa waliin irraa booji'ullee beeksisee jira. Uffata waraanaa 60 fi meeshaaleen biroo hedduun konkolaataa PP tokko waliin mooraa waraanaa bilisummaa Oromootiif galii tahan jedhee jira. Lolli kun kan gaggeeffame guyyaa kaleessa adoolessa 17/2026dha. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa Laaloo Assaabitti guyyaa kaleessa adoolessa 17/2025 humnoota PP yeroo dheeraaf uummata irratti dararaa garaagaraa raawwataa turan irratti tarkaanfii fudhatuu fi tarkaanfii fudhateenis addunyaa kanarraa godaansuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti guyyaa tokko dura tarkaanfii humnoota PP irratti fudhateen meeshaalee garaagaraatii fi galaa akkasumas loltoota PP hedduu miidhaa qaamaa fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee hedduu kan hiikkate yoo ta'u AKM hedduu fi kompiitara dabalatee meeshaalee biroollee galii mooraa waraana bilisummaa Oromootiif taasise jedhee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jiru kanaan wal qabatee gama mootummaatti wanta jedhame hin arganne yookaan odeeffannoo argachuu barbaannee turre wanti jedhame hin jiru. Kun akkuma jirutti ta'e mootummaaleen oopereeshinii bal'aa gaggeessuu itti fufuun bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaa qabadde kana hanga ammaa kana guutuu wajjinis wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Geerottaa nutti deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.